Radio OMNT. Raadiyoon OMN torban guutuu galgala keessaa sa'aatii tokko hanga lamaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,600 irratti kallattiidhaan isiniif darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo OMN'ti. Ololtanii dhaggeeffattoota raadiyoo OMN nageenya keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu gurraan dhala 11 bara 2018 amma galgala keessaa sa'aatii tokko ta'ee jira. Raadiyoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dambalii gabaabaan kiiloo heerzii 11 duwwaa fi meetir baandii 25 irratti yeroo hundaa galgala sa'aatii tokko hanga sa'aatii 2tti tamsaasa kallattii isin biraan gahuun odeeffannoo isinii gumaacha. Egaa tamsaasa keenya kanaan oolmaa Oromiyaa jiddu gala godhachuun odeeffannoo haaraa isin biraan geenya. Tamsaasa keenya har'aatinis jalqaba oduu gurra isin buufne itti aansunis qophiilee garagaraa qindeeffannee harkarraa qabnu wal duraa duubaan isin biraan gahuuf jenna. Hanga xumuraatti nu waliin turuun odeeffannoo gabbifadhaan affeerraa keenya. Studio Minirraa jalqabaa kaasee hanga xumura sagantaa keenyatti isin keessummeessu wajjin kan turu an Muhammad Fantaalleeti. Ogeeyyota Suursagaa Farhaan Abdusalaam fi Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan waayilloonni koo birootis wajjin jiru. Amma gaasuma gara oduutti dabarraa oduu har'aa matootan jalqabuun kan isin dhageessisu waayila koo Iyyihoon Ingidaati oduu wajjin turtii godha. Hashama akkam jirtu dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnu kan isinitti waan Iyyihoon Ingidaati hangafoota oduutiin ana eegalam. Duula gabaa lagannaaf qophiin barbaachisu xumuramuusaa qeerroon magaalota Oromiyaa garaagaraa ibsan. Harargee lixaa aanaa Doobbaatti weerarri humna addaa poolisii Somaalee itti fufeera. Dhalattoonni Oromoo Saawud Arabiyaa jiraatan lammiilee qe'ee ofiirraa buqqaafamaniif deeggarsa taasisaniiru kan jedhan hangafoota oduu galgala kanaaf qabnuuti. Nu faana turaa isiniin jenna kallattiidhumaan gara bal'ina oduu galgala kanaatti ni darba. Qeerroon godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee duula lagannaa gabaa hidhamtoota siyaasaa mara gadi lakkisiisuu kaayyeeffateef qophii barbaachisu taasifamuu ibsan. Hiriirri mormii jiraattota magaalaa Naqamtee fi naannawaa ishee mara hirmaachisus duula lagannaa gabaan booda kan itti fufu ta'uun himameera. Bal'inni oduu kana itti aanee dhiyaata. Qeerroon godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee duula gabaa lagannaa wiixatarraa eegalee guyyoota 3 turuu milkeessuuf qophiin barbaachisu xumuramuu ibsan. Qeerroon magaalaa Naqamtee duula lagannaa gabaa guyyoota 3 turuun boodas hiriira mormii jiraattota magaalaa Naqamtee fi naannawaa ishee tokkummaan hirmaachisu kamisa dhufuuf karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Kaayyoon duula gabaa lagannaa hooggantootaa fi miseensota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo akkasumas hidhamtoota siyaasaa hidhaatti dararamaa jiran mara hiiksisuudha kan jedhan qeerroon magaalaa Naqamtee. Hiriirri mormii kamisaa dhufuuf karoorfames kaayyoon diddaa hawaasaa kun qaama mara biratti akka hubatamu gochuudha jedhan. Hiriira mormii waamame irrattis gaaffiin hawaasichi dhimma hidhamtoota siyaasaa irratti qabu tokkummaan ni dhageessifama. Dhaadnoowwan obbo Baqqalaa Garbaa qaroo uummata Oromooti. Qaroonni obbo Baqqalaa Garbaa jaamuu hin qabdu miseensonni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo fi hidhamtoonni siyaasaa marti haal duree tokko malee gadi haa dhiifamani. Akkasumas faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu haa kabajamu kan jedhan dhageessisuuf qophii ta'uu isaanis ibsaniiru. Duula lagannaa gabaa kana kan qopheesse qeerroodha. Hawaasni magaalaa Naqamtees dammaqinaan irratti hirmaachuuf haal duree xumurataa jira jedhan. Duulli gabaa lagannaa kun adeemsa jijjiiramaa yeroo ammaa dhaaba naannicha bulchu biratti mul'atu dadhabsuu ta'a yaadni jedhu jiraachuus eeruun duulli gabaa lagannaa waamame isaaniifuu humna ta'a malee sochii jiru dadhabsa yaada jedhu hin qabnu. Adeemsa qabsoo keessatti ammoo aarsaa qabsoon gaafatu kaffaluun dirqama ta'a jedhaniiru. Duula gabaa lagannaa fi hiriira mormii magaalaa Naqamteetti waamame kana fashalsuuf qaamolee mootummaatiin dhiibbaan garaagaraa taasifamaa jiraachuu ibsuun qeerroon dhiibbaa jiru dandamatee diddaa karoorfame milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira jedhan. Tajaajilli intarneetii addaan citee waan jiruuf duula geggeeffamu irratti hubannoo uumuuf xalaan waamichi jiraattotaaf darbuusaas ibsaniiru. Qeerroon Shawaa Lixaa mormii gabaa lagannaa akka guutuu Oromiyaatti guyyaa boruurraa eegalee geggeeffamuuf jiruuf qophii barbaachisu xumurreerra jedhan. Sochii konkolaataa irraa eegalee hanga daldala xixiqqaatti qaamni martuu tokkummaan akka hirmaatuuf xalaan hubachiisaa raabsamuusaas qeerroon beeksisaniiru. Faayisaa Iliyaas.
guutummaa Oromiyaatti duula lagannaa gabaa guyyaa boruu irraa jalqabee gaggeeffamuuf deemu irratti qaamota sirna gabaa lagannaa gufachiisuuf bobba'an kamirratti illee tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf qophii akka ta'an qeerroowwan shawaa beeksisan. Erga labsiin duula gabaa lagannaa qeerroo keessaa maddee hojiilee kamillee dhaabuun duula lagannaa gabaa kana haala adda ta'een kan finiinsaa turte qeerroon shawaa lixaa mormii kana seena qabeessa taasisuuf ammas of duubattee akka hin deebine akeekkachiifte. Haaluma kanaan wal qabatee qeerroon shawaa lixaa mormii gabaa lagannaa guutuu Oromiyaatti guyyaa boruu gaggeeffamuuf deemu kana qophii barbaachisaa ta'e hunda xumurree jaan sochii konkolaataa irraa kaasee hanga daldala xixiqqaatti xalayaan akeekkachiisaa akka raabsames beeksisan. Duula lagannaa gabaa guyyaa boruu kanaaf qeerroon shawaa lixaa adda durummaan kan irratti hirmaachuuf deeman ta'uu eeruun hulaa isii cufachuun milkaa'ina kaayyoo barbaadamuutiif adda durummaan kan qabsaa'an ta'uu ibsan. Yeroo ammaa haalli Oromiyaan keessa jirtu gaarii hin fakkaatu. Sababni isaa mootummaan biyyattii tajaajila intarneetii addaan kutuudhaan hawaasni akka tokko hin taaneef uggureeti jira jaan. Dabalataanis doorsisa gama intarneetii ugguruutiin taasifamaa jiru kanaaf qeerroon gurra kan nuuf diduun magaalaa kaasee hanga baadiyyaatti waraqaa gabaa lagannaa ibsitu maxxansuudhaan guutuu magaalaa fi baadiyyaa godinichaatti facaasus ibsan. Ejjennoo fi kutannoo kaayyoo obboleeyyan keenya itti wareegamanii lubbuu isaanii itti dhaban kana bifa toofta qabeessa ta'een tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuuf qopheessuu isaanii beeksisan. Kanaafuu ejjennoon qeerroo shawaa lixaa lafa Oromiyaa karaa daangaa garaagaraatiin cicciramanii diinaaf kennaman dhaabbatu akka qabuu fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa wayyaanotaa keessatti dhukkubsatanii yaaliif fayyaa osoo hin taasifamaniif jiran saffisaan gadi lakkifamuu akka qaban dhaadannoo jiru kan qindaa'e ta'uu sabboontonni qeerroo shawaa lixaa addeessan. Oduudhuma wal fakkaatuun qeerroon godina shawaa lixaa magaalaa Giincii duullee gabaa lagannaa gootota keenya manneen hidhaatti dararamaa jiran hiiksisuu kaayyeeffate akka milkaa'uuf qophoofne irraa jedhan namoota daldalaa xixiqqaa irratti hirmaataniifis ta'e abbootii qabeenyaa geejjibaaf hubachiisni darbuu fi hawaasnis bal'inaan irratti hirmaachuuf qophii ta'uusaas beeksisaniiru. Badri Yuusuf. Duula gabaa lagannaa guyyaa boruu akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffamuuf qophiin xumuramuusaa qeerroon godinoota Oromiyaa garaagaraa beeksisee jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti urjii ta'uun diina muddaa kan jiru qeerroon Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa akka gad lakkifamanii fi akka waliigalattis dhiittan mirga dhala namaa uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii irratti raawwatu akka dhaabbatuuf kallattiilee garaagaraatiin dhiibbaalee godhuun isaanii yaadatama. Haa ta'u garuu mootummaan gabroomsaa wayyaanee uummata Oromoo diina duraa godhatee hayyoota fi lammiilee Oromoo hedduu irratti ajjeechaa hidhaa fi saamicha dabree ammoo qe'ee qabeenya isaanirraa akka godaanan taasisuun yakka ulfaataa hojjetaa ture ammas itti fufee jira. Haala kana dhaabsisuu fi akka sirni kun raawwataa jiru hawaasa addunyaatti saaxilaa kan ture qeerroon Oromiyaa hegeree biyyaa ta'e guyyaa boruutis guyyaa lagannaa gabaatiin sirnicha dadhabsiisuuf waadaa waliif galee jira. Guyyaa murtii guutuu boruu kanas guutuu Oromiyaa keessatti sochiin daldalaa kamuu akka dhaabbatu qeerroon ajajee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qeerroon magaalaa Gindiir godina Harargee lixatti qeerroon magaalota akka Galamsoo, Mi'eessoo, Hirna, Ciroo fi Machaaraa Harargee bahaa magaalota akka Awwadaay, Haramaayaa, Dadar, Fadisii fi kanneen biroo keessattis mormiin gabaa lagannaa kun cimuuf akka jiru qeerroon hubachiisee jira. Bifuma wal fakkaatuun qeerroon magaalota akka Burrayyuu, Gincii, godina Wallaggaa bahaa fi lixaa magaalota akka Danbidolloo, Jimmaa Horroo, Jaartee, Jardaaga fi Naqamtetti mormiin kun gaggeeffamuuf akka jiru qeerroon hubachiise. Akeekni mormii gabaa lagannaa boruu inni guddaan ilmaan Oromoo murtii haqaa dhabuun dararamaa jiran akka gad lakkifamaniif sagalee tahuu fi yakka sirni wayyaanee uummattoota irratti addatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saaxiluu fi mootummicha dadhabsiisuuf akka ta'e qeerroon kallattiilee adda addaatiin ibsaa jira. Dhaamsi qaamonni tokko tokko uummanni harka maratee bilisummaa manatti akka eeggatu dabarsaa jiran dhaamsa dabeessotaa waan ta'eef uummanni fi qeerroon Oromiyaa warreen akkasiif gurra akka hin laanne qeerroon Oromiyaa hubachiisee jira. Godina Baalee magaalaa Roobeetti humnoonni tikaa mootummaa hiriiraan magaalaa weeraranii jiraattota irratti shororkaa uumuuf yaalaa jiraachuun ibsame. Hiriirri kun kaayyoo gabaa lagannaa gufachiisuuf kan kaayyeeffamu ta'uu akka hin oolles qeerroon magaalatti himaniiru. Duula gabaa lagannaaf akka magaalaa Roobeetti qophiin barbaachisu taasifamuunis ibsameera. Usmaan Abdullatiif. Sochii gabaa lagannaatiin wal qabatee Oromiyaa keessa magaalota tokko tokkotti raayyaan ittisa biyyaa sochii taasisaa akka jiru maddeen gabaasan. Godina Baalee magaalaa Roobeetti raayyaan ittisa wayyaanetii fi poolisiin federaalaa hiriira amna dheeraa hanga yuunivarsiitii Madda Walaabutti deemanii jiraachuun dhagahame. Hiriirri kun magaalattiitti asiin dura kan hin baramin akkasuma ayyaana tokkolleen kan wal hin qabanne ta'uu jiraattonni ibsanii humnoonni hiriiricha irratti hirmaatan hidhannoos akka qaban dubbatan.
Akka qeerroon naannichaa ibsaa jiranitti hiriirri humnoota kanniiniin godhamu sochii gabaa lagannaa qeerroon yaamicha dhiheessite gufachiisuuf kan yaadame ta'uu akka hin oolle saaxilan. Kaayyoon gabaa lagannaa sochiilee humnoonni hidhate kunneen taasisan kanaan kan hin gufanne ta'uu ibsanii asiin duraas qabsoo qeerroo ugguruuf qaamonni kunneen humna garagaraatti dhimma bahaa akka turan ifam. Nuti rakkoon asiin dura humnoota wayyaaneetiin nurra gahaa turte tan dhalli namaa ba'achuu hin dandeenye. Ta'us garuu imala baaneef caalmatti tarkaanfanne malee hamileen nu hin cabnee ja'a qeerroon magaalaa Roobeerraa dubbifne. Gabaan lagannaa yaamichi dhihaate faayidaa mul'atu malee dhiibbaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaarra kan hin geessine ta'us ibsam. Duula lagannaa gabaa borraa egalee guyyoota sadiif turu kaayyoo isaa hawaasa daldalaa hubachiisuun milkaa'ina isaaf qophii barbaachisu gooneerraa jedhan qeerroon magaalaa Galamsoo daldaltoota afaan Oromoo hin hubanneefillee afaan danda'aniin hubachiisaa jiraachuu ibsaniiru. Usmaan Baayyoo. Qophiin lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti taasifamuuf guyyoota sadiif qeerroo Oromiyaatti waamame haalduree cufaa xumurree jira jechuun qeerroon godina Harargee Lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo dubbataniiru. Akka dargaggoon magaalaa Galamsoo tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsetti kaayyoo lagannaa gabaa kana hawaasa daldalaa magaalaa Galamsootiif hubachiisuun keessattuu daldaltoonni jimaa xiyyeeffannaan lagannaa gabaa kana akka taasisan irratti hojjanneera jedha. Daldaltoota afaan Oromoon dhageenyeefillee kaayyoo lagannaa gabaa kana afaan Amaaraatiin barreessuun waraqaa magaalattii keessatti maxxansuun hojjechaatiin jira kan jedhu jiraataan magaalaa Galamsoo hawaasa baadiyyaa kanneen odeeffannoo irraa fagoo jiraniifillee dhaamsi tooftaalee garaagaraatiin akka isaan dhaqqabu irratti hojjechaa turreera jedheera. Magaalaa Galamsoo aanaa biroo walumaa galatti sochii akkuma dingadde sinisilee irra deebinee mallee hawaasa warreen daldaltoota abbootii qabeenyaatii fi warreen daldaltoota jimaatillee irra deebinee beeksisaa turre bifa afaaniitii fi bifa waaqaatiin illee jira. Hawaasa keenya warreen baay'ee jiraniifis waraqaa ammaa kana baay'isnee raabsaa jirra. Lafa baadiyyaa hundi dhagee akka miidhaan isaan rangeenye dursanii akka qophaa'aniif waraqaa baay'isnee raabsaa jirra jedhu. Afaan Amaaraatiin barreeffamni maxxansina jechaa yaadaa jirra. Yeroo amma haalli waan miidhaan jecha warreen afaan Oromoodhaa hin dhageenye afaaniin itti himaadha. Afaan Amaaraatiin afaan itti himaa jirna. Oromoo waraqeetti walumaa galatti kan maxxanfame afaan Oromootiin waan ta'eef warreen afaan Amaaraa dhaga'uu hin dandeenye afaan Oromoo dhaga'uu hin dandeenye warri afaan Amaaraa dubbatanii afaan biraa dubbatanii jiran salphatti waan kana hawaasa taa'ee hubachuu hin dandeenye jenna akka keenyatti. Dargaggoon kun itti dabaluun qeerroon magaalaa Galamsoo ibsa ejjennoo qabxii sadii of keessaa qabu baafachuun ifatti uummata maxxansuun barbaachisummaa lagannaa gabaa kana maaliif akka taasifame hawaasaaf ibsaatiin jirra jechuun dubbateera. Ibsa ejjennoo keenya qabxii sadii qabu waliin maxxansaa isaa jirra. Ibsa ejjennoo keenya akka faratti hidhamtoonni siyaasaadha warreen akka Baqqalaa Garbaa afaan Alduree tokko malee akka gadhiifaman lama farti immoo ibsa ejjennoo fiidoon miidiyaarraan baasaa ooluu qofa osoo hin ta'in hojiitti akka nuuf hiiktu dabalataan ammallee dhimmi addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu Finfinnee matumashiitti kan jirudha. Giroodduwwan birootti wayitaa ceenommoo godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti humni addaa poolisii Somaalee hawaasa irratti weerara banuun ajjeechaa fi saamicha qabeenyaa raawwachuun himmeera. Lola kanaan lubbuun nama tokko kan darbite yoo ta'u namni tokko ammoo madaa'uun wal'aansarraa akka jiru maddeen eeraniiru. Usmaan Baayyoo. Hidhattoonni humna addaa naannoo Somaalee hawaasa dagachiisuun daangaa ceenee uummata nagaa irratti weerara banaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himan. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti weerartoonni kunneen hawaasa irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa akka galaafatanis himameera. Akka jiraataan aanaa Doobbaa tokko bilbilaan nuuf ibsanitti weerarri kun kan gaggeeffame gurraandhala 8 fi 9 barkoom 2018 guyyaa kamisaa fi jimaata akka ta'e ibsuun weerara kanaan uummata Oromoo irraa namni tokko wareegamuun namni biraa tokko rasaasaan madaa'ee mana yaalaatti kan argamu ta'uu dubbataniiru. Namni lola kanarratti wareegame maqaan isaa Obbo Aliyyi Muusaa yoo ta'u kan madaa'u mana yaalaatti wal'aansi taasifamaa fi jiru ammoo ammaaf maqaa isaa hin yaadadhu jechuun nuuf himan jiraataan achirraa dubbifne kun. Weerara kana irratti poolisoonni addaa naannoo Somaalee qabeenya uummataa kan ta'e re'oota lakkoofsaan hedduu ta'an saamanii akka deemanis namni achirraa dubbifne kun itti dabaluun dubbataniiru. Wayitii weerarri kun hawaasa irratti gaggeeffamu raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee kan naannawa san ture lola kana uummata irraa deebisuu tarkaanfiin fudhatee jira jennee nama kana gaafanneetiin turre. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee osoo dhukaafni walirraa hin citin rasaasni uummata irratti roobu akka waan homtuu hin uumaminitti calleessa filachuun hawaasa ficcisiisaa jiru jechuun komii qaban ibsaniiru. Gama biraatiin sochii lagannaa gabaa qeerroon Oromoo wixata boruu irraa eegaluun guutuu Oromiyaatti guyyoota 3 labse akka aanaa Doobbaatti qophiin qeerroon taasisaa jiru maal fakkaata jennee madda kenna kana gaafanne. Kun gaafii hin qabu erga jedhaniin booda hawaasni Oromoo magaalaa hanga baadiyyaatti wal dhageessisuun qeerroon aanaa Doobbaa qophii hundaa xumuranii akka jiranis ibsaniiru. Girooduu keenya xumuraatti wayitaa ceenommoo tumsii fi deeggarsi lammiilee naannoo Somaalee keessa buqqaafamaniif taasifamaa jiru kaka'umsa gaariin cimee itti fufeera.
Hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad lammiilee Oromoo shiraa diinaatiin daangaarraa dhiibamuun qabeenya isaanii saamamee fi kan naannoo Somaalee keessaa buqqaafaman deebisanii dhaabuuf deeggarsa birrii miliyoona 2,200 olii taasisuun isaanii ibsameera. Muhammad Fantaallee bal'ina oduu kana qopheesseera. Tumsi fi deeggarsi lammiilee keenya naannoo Somaalee keessaa buqqaafamaniif taasifamaa jiru kaka'umsa gaariin cimee itti fufee jira. Hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad lammiilee Oromoo shira diinatiin daangaarraa dhiibamuun qabeenyi isaanii saamamee fi kan naannoo Somaalee keessaa buqqa'uun wayita amma kaampii garaagaraa keessa qubsiifamuun rakkoowwan akkaan jabduu keessummeessaa jiraniif qopheessummaa qeerroo Harargeetiin gargaarsi taasifame hedduu boonsa fi fuulduraafis daran cimee kan itti fufu ta'uun gabaafame. Akka qindeessitoonni sagantaa kanaa yookaan koreen deeggarsa Oromoo Harargee fi qeerroo magaalaa Riyaad yaadannoo kennanitti dhaamsa sheekotiin Oromoo dhimma rakkoo lammiilee keenya buqqaafaman irratti dhaammatan dhagahuun yeroo gabaabaa keessatti hawaasni Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatu walitti qabamuun mallaqni guddaan riyaalam funaaname gara birrii Itoophiyaatti yoo sharafamu gara birrii miliyoona 2,200 olitti tilmaamama. Lammiitu lammiif dirmata jechuudhaan gurraan dhala 10 bara 2018 geggeessummaa qeerroo Harargeetiin lammiilee teenya naannoo Somaalee irraa buqqaan qubsiisuuf deeggarsa hawaasni Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad taasise. Qeerroon Baalee riyaala Suudii 10,000, qeerroon Jimmaa fi Iluu riyaala Suudii 7,000, qeerroon Arsii riyaala Suudii 17,000, qeerroon Harargee riyaala Suudii 70,000 fi 400, akkasumas qeerroon Afooshaa tokkummaa Dadar riyaala Suudii 8,000, qeerroon Dagaa yookaan qeerroo Aanaa Jaarsot jechuun maqaa moggaafachuu riyaala Suudii 22,000 fi 400, qeerroon Gursum riyaala Suudii 10,000 fi 400, waldaa dubartoota Harargee jechuudhaan riyaala Suudii 34,000 fi 600, Sheek Dr. Abdallah Mutallaq lammii Suudii kan ta'ee fi gorsaa qondaaltota mootummaa Suudii kan ta'an riyaala Suudii 15,000, walumaa galatti mallaqa hawaasarraa funaaname wajjin riyaala Suudii 257 fi 147 gargaarsa lammiilee buqqaafaman deebisanii dhaabuuf oolu taasisanii jiru. Mallaqni kunis gara birrii Itoophiyaatti yoo sharafamu gara birrii miliyoona 2,200 olitti kan tilmaamu ta'uunis hubatamee jira. Gargaarsa kanas deeggarsa baratameen adda kan taasisu Sheek Dr. Abdallah Mutallaq lammii biyya Suudii gorsaa qondaaltota mootummaa biyyattii kan ta'an lammiilee Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqaafamanii dahoo dhabanii beelaf dheebuun qorraaf aduun waadamaa jiraniif akka dhala namaatti hadooduun riyaala Suudii 15,000 arjoomuun gammachuu guddaa ta'e mul'ateera. Sagantaa tumsaa kanarrattis waamicha koreen deeggarsa Oromoo Harargee dhiyeessite kabajuun hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan xiqqaa guddaan jaarsa fi jaartiin qeerroof qarreen odoo nafin hirmaachuun lammiilee Oromoo qabeenya isaanirraa fonqolfamuun rakkoo keessa jiraniif deeggarsa mallaqaa taasisanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota raadiyoo OMN oduun galgala kanaaf qabannee dhihaannee kanneen turanii waan nu dhaggeeffataniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen keenya biroon eechuuf gara Muhammadittan isin deebisa. Hayyeegaa walitti deebinee dhufne yihuun ingidaati oduu matootan jalqabuudhaan hanga ammatti isinitti himaa kan ture. Egaa dhaggeeffattoota reediyoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gaceessa gabaabaa booda gara sagantaa teenyatanitti aantutti dabarraa turtiin teessan ammas raadiyoo OMN faana ta'u.